Jikkeettiin kubburiin isaa riyaala 80. Kun jeensiidha riyaala 100 akkuma argaa jirtan. Waan yaabaan gaalina deemaa an kana keessaa bitachuu fedha. Kun immoo meeqa gatiinsa? Kun 100 argitanii wal caalaachumatti. Amma qorra seenaara waan ta'eef jeensiin akka ajaa'ibaa babbareedni ba'ee jira. Gurraacha wayyamoo, adii wayyamoo, diimaa wayyamoo. Bifti kun maal jedhama? Biluu jedhama. Samaawwii wayya. Meenaa marata. Koomentii jala kaa'a. Leezarii kan dhiiraa fakkaatu illee dhufee baheera. Kan dhalaati garuu laakiin kan dhiiraa fakkaata. Waayee kun natti tole akka ajaa'ibaa. Kan dhiiraa fakkaate malee moodiin isaa. Kunillee 100. Kun waan bareeddu. Kun rakashaaf 65. Jarri kun hojii mammaatii bitanii galuutti hin bareedu. Ilaa warri galuu kaatan akka kootii. Wallahi uffata babbareedaa bahe maashaallah. Kun baay'ee bareeda, baay'ee dasna jedhee jira wallahi. Baay'ee das jedha. Dhugaa wal marraan argaa jira kan. Ini kan beekan. Hello. 80 maashaallah gadi tabeera. Hello mama. Beekan sih itu. Ilaa amma uffata kana keessa kanatu bareeda moo argitanii? Kanatu bareeda moo kanatu bareeda? Kan bareedu koomentii jalatti naa barreessaa. Tokko fudhachuun barbaada. Kana bareeda moo kanatu bareeda? Akkasumallee ni jira uffanni. Uffanni alina baay'ee dasna jedha dhugaa.
warra surreen deemuuf ta'a. Taraa caammaan sin geessu.